Ashama harka fuunee jaalatamtoota fi hordoftoota meettaa tuubee nagaaf jaalalli iddoo isin jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu isiniin jecha harallee viidiyoo qabannee isinii dhufne namoonni biyyoota garaagaraa irra jirtan gara Dubaay deemuun ni danda'ama jedhamee jira. Warreen deemuu barbaadan lakkoofsa iskiriinii gubbaarratti barreeffamee jiru kanaan dawwalattanii deemuu dandeessu. Akkaataan lakkoofsa ittiin dawwalattanii deemuu dandeessan WhatsApp fi Telegiraama qofaan dawwaltu jechuudha. Iimoodhaan dawwalamuu fi akkasuma meeseejii barreessuun hin danda'amu. Iimoodhaan fayyadamu waan ta'eef jechuudha. Dhimma hojiiti waan ta'eef karaa WhatsApp fi Telegiraamii qofaan hojjechiifatanii deemuu ni dandeessu jechuudha. Keessattuu obboleewwan keenya biyya Beeruuti keessatti rakkinnii fi dhiphinni hedduun karaa maallaqaatillee karaa jireenyaatillee hedduu gadi bu'aa akka ta'aa jiru hundumti keenya iyyuu beekna. Namoonni gara biyyaatillee galtanii karaa biyyaattis dhufuu barbaadan imbaasiin gara Itoophiyaattis ni jira, Dubaay keessa ni jira, achuma Beeruuti keessas ni jira jedhamee jira. Namoonni deemtanii hojjetachuu barbaadan deemaa hojjetadhaa isiniin jenna. Carraan kun isin jalan darbanii waan qoosaa fi yookiin immoo waan ittiin maallaqa barbaadanii otoo hin taane wanta isin fayyaduudha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa fi isiniin jechuun barbaada. Hiriyoota keessan karaa mindaatiin baay'ee gadi bu'aadha. Akkuma beekamu biyya Beeruuti keessatti namoonni ji'aan 4,000 fa'aa hojjechaa jiru jechuudha. Mindaa akka birrii maallaqa Itoophiyaatitti. Kanaaf biyya Dubaay deemtanii karaa seera qabeessa kanaan bilbila kanaan dawwalattanii deemtanii hojjetachuu ni dandeessu. Deemaa hojjetadhaadha. Bilbilli kun immoo wanta hojiinsaa qabatamaa waan ta'eef nama bilbila kana irratti dawwaltan obsaa Teeknoo jedhama. Nama beekamaa YouTube irrattis taanaan karaa Feesbuukittis taanaan gadi lakkisee jira jechuudha. Kanaaf nutis isin biraan ga'uuf maaliif wanta nama fayyadu tokko obboleewwan keenya biraan ga'uu waan dandeenyuuf jechuudha. Isin biraan geenye isinillee hiriyoota keessaniif sheer godhaatii wanta kanatti fayyadamaadha. Carraan kun isin jalan darbini. Obboleewwan keessan hojii dhabanii kan ta'an akka hojii argatanii hojiitti bobba'anii hojjetan taasisaadha. Obboleewwan keenya meeqatu hojii dhabee jireenyi isaa hojii barbaacha ba'ee otoo hojiin argatiin kan taa'u hedduudha waan ta'eef carraa kanatti fayyadamanii carraan kun immoo namoota afaan beekanii afaan arabiffaa danda'anidha. Shamarran qofaa banamee jira jechuudha. Kanaaf dawwaladhaatii deemaa hojjetadhaadha gara Dubaay jechuudha. Dubaay deemuu kan barbaadanii kanaaf sheer walii godhaa obboleewwan keessaniif dabarsaa. Warreen deemtanii hojjetachuu barbaadan deemaa hojjetadhaa isiniin jenna. Meettaa tuubee sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, nu hordofaa isiniin jenna. Qophii har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Qophii biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Laayikii hin dagatina. Laayikiin keessan akka nama biroo bira ga'uuf nu fayyada waan ta'eef laayikii tuqaa isiniin jenna.